diya wale wale maliyon sidu kagale wale 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 yeshwari mekam wale wale maliyon sidu ya la lise abba kumala kuramalato ya la lise abba kumala ke jalti se rabitu kan ke jalti se kuramalato ke jalti se beluka sifanangala Saba son farda kurama dato ranga de kachi sabada son farda ranga de kachi sabada son farda kurama dato ya gulato mal gode mudi ke kapa kagalate ya dikamadi ko dichaba godiya kagalate ya dikamadi ko dichan kagalate ya dikamadi ko dichaba godiya namni wanjala de mitaf so kita Arguun argaa haala yeroo ilaalchisee akkuma yaadattu bara 2014 yeroo fincilli diddaa gabrummaa barattoota Oromootiin dho'ee gincirraa dho'ee haga hundatti bayyoota hundattuu nus finciluma kaasne jedha asitti jechuudha. Nulle hiriira baanee hiriira harka duwwaa ol kaafnee nulle asitti garaagarummaan isaa duunu hin tumamnu hin hidhamnu waan jennu ibsannee agallu malee namni Oromoo bakka jiru itti qabsaa'ee jijjiiramni dhufee jijjiiramni kun dhufuu fi fakkeenya atiillee na yaadadha. Koree hawaasa Oromoo Osloo keessa turte bu'aa bayii sabni Oromoo biyya alaatiif keessattis keessa dabarse hunda ni beektaa. Jijjiiramni bifa saniin bara 2018 dhufe. Jijjiiramni dhufee gaafas namni hin gammanne hin jiru. Anumaaf sillee dabalateeti jechuudha. Haa gammadu qaama jijjiiramni bulchaa jiru sanis haa deeggaruu baannu garuu wanti gaariin dhufuuf namni hin gammanne hin turre hundi keenyaa gammannee jirra. Jijjiiramni sun dhufuu fi lubbuulee hedduutu bahee amma jijjiiramni sun iddoo jira maal ta'e haala maalirra jira biyyi teenya maalirra jirti mee akka nama itti dhiyeennaan hawaasa biyyaa qabdullee waan miidiyaa irras jirus wantoota ta'amaa jiru us argaa jira hin hordoftaa hin barreessitallee mee wantootni kun akkamii jijjiiramni eessaa ka'ee eessa jira? Fayyaa ta'e akkuma atuu jette jijjiirama dhufe sanatti qeerroon lubbuu qeerroo Oromootti gabbarameeti jijjiiramni sun kan dhufe. Jijjiirama sana dhufutti immoo uummata Oromoo qofa otoo hin ta'in sabaaf sablammoonni biyya Itoophiyaa jiran hundumtuu gammadaniiru. Namni hundumtuu gammadeera. Jijjiiramni sun eessa jira isa jedhuufi kun gaaffii jabaadha. Cimaadhas. Argitee Afrikaa keessatti yeroo hundumayyuu abbaa irree isa tokko bakka kaasanitti abbaan irree kabiraa bakka bu'a. Biyya keenyatti illee kan amma argaa jirru waan sanatu deemaa jira. Abbaa irree isa sana kaasanii warri sana booda dhufanii abbaa irree ta'uudhaaf haala karaa tottolfachaa, karaa soqachaa, karaa babbaafachaa jiru. Kun immoo jijjiiramni sun akkaataa uummanni Oromoo itti eegerraatii karaarraa maqeet gara biraatti deemaa jira jechuudha. So walumaa galatti jijjiirama dhufe sana namoonni muraasni fuudhanii jijjiirama sana karaarraa maqsanii gara ofii isaaniitiif fedhanitti geessaa jiru.
Fakkeenya tokkoon cimaa maaliif kana naan jettee yoo jette amma biyya keenya sana keessatti namni taa'ee yaadaan wal mormee kuni kana ta'uu qabaa kun akkas ta'uu qaba jedhee wal hubannoodhaan yaada bilchaataa tokko walitti dhaamee walitti himee wal amansiisee biyya sana gaggeessu agarraatti arginee gara fuulduraatti egaa yoo rabbi jedhee biyyi sun biyya dimokiraasiin argamu taate gara fuulduraatti sanaaf rabbi kadhanna. Maal jechuu barbaadetanii amma fakkeenyaa fi erga jijjiiramni dhufee waggaa tokko booda Prime Ministeriin biyya sanaa Abiy Ahmed paartii duratti biyya sana bulchaa jiru Ihaadig kan jedhamu diigeetii bilxiginnaa kan jedhu uumee jechuudha. Paartiin Ihaadig gara miseensa nama miliyoona 10 waan asii qabaa. Warra Koree gidduu warra maalii dhiisitti miseensi isaanii gara miliyoona 10 ta'u. Biyya guddate keessatti anifatiin beeknaa biyya kanatti paartiin yeroo walgahii godhatu paartiin tokko akkamitti akka wal faccisanii waan hundumaa bilcheessanii caccabsanii daakanii tolchanii akka uummataaf ta'utti gadi baasu. Kan biltsiginnaan Ihaadigin diigee Ihaadig irraa Ihaadig duraan abiyootaawii dimokiraasiidha tureeyyu. Abiyootaawii dimokiraasii kana halkan tokkotti walgaanitti murteessanii Ihaadig irraa fuudhanii biltsiginnaa godhani. Mee rabbi sitti agarsiisu miseensi kun waliin haasawee akkamitti guyyaa tokko keessatti paartiin tokko diiggatee paartii isa tokko ijaaruu ta'a. Kuni anaan naagaluus hin dandeenye kuni kan agarsiisu biyya sana keessatti nama tokko qofatu biyyittii gara barbaadetti yoo barbaade mirgatti yoo barbaade bitaatti yoo barbaade kaabatti yoo barbaade kibbatti harkisee akka barbaade godha malee paartiin tokko halkan tokkotti diiggatee miseensi amma sana itti amanee harka rukutee hin fudhatu. Kun ani dhugumaan na ajaa'ibsiise dhugaa rabbii. Abiyootaawii dimokiraasii diiganii dhufaniiti maddamar bilxiginnaa faana jedhan. Akkamitti halkan tokko guyyaa tokkoof halkan tokko keessatti kuni ta'uu danda'a. Bari biyya nama miliyoona 110 keessa jiru hoogganuudhaaf deemna. Yookaan nama 5 nama 10 maatii keetiyyuu yeroo waa takka godhuu barbaade maatii keetii waliin teessee mari'attee kanatu nu baasa kanatu nuuf ta'a jettee marii gootee karaa nagaatiin akkas goota malee akka nama ofii nama tokkitti hooggantu nama tokko nama lama qofa qabattee waan deemtutti nama miliyoonii kuni uummatatti qoosuudhaan jedha malee waan akkasii addunyaa kanarra hin jiru. Kuni kan agarsiisu abbaan irree isa duraanii fonqolchitee ati abbaa irree ta'uu hin qabdu. Kuni dhalleen borulleen deebisee nan itti himaa warra biyya sana hoogganaa jiraniif kuni biyyittii hin baasu. Biyyittii rakkinuma kana dura keessa darbaa rakkinuma kana dura keessaa ba'uudhaaf dadhabaa turre sanatti nu deebisa malee biyyaafis namaafis isaaniifis lammii biyya sanaatiifis eenyumaafuu even biyyoota ollaa gaanfa Afrikaa jiraniifiyyuu nagaa buusuudhaaf biyyi Itoophiyaa sun nagaa ta'uudha qabdi. Kanaaf anamma dhaamsan isaanii dhaamu kuni karaa namatti deemaa jiran kun karaa nama hin baafnee xiqqoof duuba garagalanii yoo ilaalanii isaaniifillee biyyittii keenya sanaafillee gaariidhaan jedha gabaabadhumatti. Hayyee ulfaadhu. Waa'ee jijjiiramaa yoo kaafne dhugama wanti jijjiiramaa karaa silaa irra deemuu qabu irraa miliqee jira sirrii.
Dr. Abiyye muummeen ministeerri Itoophiyaa yoo ka yaadantu ta'e akkuma gara aangootti dhufeeni waadaan inni sabaa gale waadaa sobaa waadaa hedduu turani. Waadaa sobaa nama ajjeefnu hin teennee mari'annaa nama niinu mana hidhaa ni cufnaa wantoonni inni nuun hin jenne hin jiru. Waa hedduu jedhe jechuudha. Nu amma akka kennatti beektaa biyya faranjiititti ijoollee teenna somneen guddifnu. Ijoollee yoo ba'ee adda loddaagi yookaan sanbata xiqqaa karameellaa nyaatta yoo jetteen karameellaa sanbata xiqqaa san hima kennita. Kana jechuudha sammuuni waan akkasiiti. Inni akkuma atu jettee namni irra qabullee hin qabu nama tokko jechuudha. Abiyyi matu qabateeti baabura isaa kaasee gara qileettiin qajeelee jira jechuudha. Isa kana maali amma adunyaan hundinuu argitee jirti. Akkuma dhagaa jirtu akkuma dubbisaa waliinuu dubbisaa jiru. Amnesty Internationalin akkuma argitu waa hedduutti baasee warri mirga dhala namoota mormanis kaleessa gabaasa ciccimoo itti baasanii jiranii. Maalirraa ka'e kun eessaa ka'e bara 2014 irraa kaasanii wantoota ta'amee as ba'e hunda tuqaniiti gadi ba'ee jira. Immoo biyyi nu abba keessa jiru tun illee biyya badhaasa noobeelii kenniteef kanallee akkanatti waan cadhiftu fakkaataa hin jiranii akka waan tokko jalaan jirutti tariiti. Warri sunis waan tokkoon gabba'uu danda'a waan jedhutu jiraachuu danda'a. Kana yeroo saniif dhiifne wanti jijjiiramaa dhugamaan yeroo ammaa kana namni keenya baay'ee miidhamaa jiru, baay'ee hidhamaa jiru, baay'ee rakkoorra jira. Isa kana mee na caalaa ati akka yaadadhutti aga jijjiiramni kun dhufe biyya buutee beektaa. Mee maaltu jira haaluma jiru mee haaluma kana waan dhagayan irra waan arganii haasayanii isatu sirrii ta'a. Mee maal argite? Haala guddina biyyaas, haala jireenyas, haala siyaasaallee gabaabsiifee yeroo waliin akka nuuf deemu. Haa ta'u gaa maali kani dhaqnee jaan arginee fi kanas teenyee dhageenye baay'ee walirraa fagoo hin jiru. Akkuma sila dubbadhe biyya sana nama tokkotu qabee gara barbaadetti ittiin deemaa jira. Waan tokkotu jira. Gaafa aangootti ol ba'u muummee ministeeraa kan jedhe uummanni keenya gooftaa keenyaa jedhe. Nama niinuu jedhe. Namni ni dhamu dimookiraasiin biyya kana keessatti abbaan barbaade waan barbaade jedhu abbaan barbaade waan barbaade. Dimookiraasiin nama miidiyaa irratti baanii nama rabsuudha miti. Yaani dimookiraasii amma fakkeenyaaf isa yoo akka dimookiraasiitti fudhatanii suni dimookiraasiidhaa miti. Namoota biyya alaa taa'anii nama rabsaa turan biyyatti galchanii ammallee akka nama rabsan gochuun sun dimookiraasiidhaa miti. Muummeen ministeeraa qabsoo kana fudhatee jijjiirama kana fudhateeti kan inni ija kootiin arge kan inni hubadhe eenyummaa Oromoo Oromummaan Oromoo jettee dubbachuun akka waan xiqqummaa akka waan gadi bu'aa tokkotti Oromummaa fuudhee balleessee Itoophiyaatti galchuudhaaf deemaa jira muummee ministeeraa keenya. Gabaabaadhumatti wanti nan arge. Biyya sana keessatti wanti deemaa jiru amma olaantummaan sirna durii aadaawii isa jedhan sun akka deebi'uuf carraaqaa jiru. Sa'aatii 24 agaraachiin Itoophiyaa jedha. Yeroo dubbatu hundumayyuu ba Itoophiyaan ni daraadarim jedha. Bari Itoophiyaadhuma kanayyuu otoo beekanii tadaraadaraniituma Itoophiyaadhuma kana jiraachisuun iyyuu waan guddaadha bari. Biyya
biyya kun argine irraa Awurooppaa keessatti biyya meeqa iddoo meeqatti ciccitee biyya xixiqqoo ta'ee kan gadi ba'e. Sun akka hin dhufneef tadaraaddaraniituma walii galteedhaniin biyyuma kanayyuu hin jiraachifna jechuun akkasitti waan akka warri duratti biyya sana bulchaa turan kan dubbatan deebi'anii repeat godhanii dubbatanii namoota irratti illee waan biraa yaaduun amma gaafa sana ummanni keenya gooftaa keenya jedhanii amma mee Oromiyaa keessatti waan deemaa jiru ijoolleen yuunivarsiitiitti hin duuti qotee bulaan mana isaa keessatti du'a beekan mana isaa keessatti qalamaa yoo paartii isaan hin barbaanne deeggartee hin duuta kana kan inni hubadhee dhufe walumaa galatti biyya sanaa namni tokkichi qofti akkanatti naannessaa zawwaraa jira akka jedhan sana isatu harkaa qaba wanti biyya sana keessatti jijjiiramni dhufe gaafa jedhu akka uummanni gammade sana har'a wanti sun hundumtuu hin jiru. Even magaalaa Finfinnee keessatti Adaamaa keessatti kan inni ija kootiin arge afaan Oromoo dubbachuu aga sadarkaa afaan Oromoo dubbachuu sodaachuutti ga'ee jira uummanumti biyya isaarratti biyya irratti dhalate biyya abbaa isaatii qeesaa irratti afaansaa dubbachuu aga sadarkaa sana sodaa sanarra ga'ee jira jechuudha. Kana jechuun biyya sana maqaa Oromoo awwaalanii Itoophiyummaadhaan dhoksuudhaaf deemaa jiru siin jedha walumaa galatti. Ahayee ulfaadhu akkuma jirutti lafa keettee wanti jiru dhugama kana akkuma tu jettee pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa akkuma gooftaan kenna ummata kenna jedhee amma achin jiru wanti suni ummanni sun immoo bakka itti du'aa jirutti ummanni sun bakka itti hidhamee reebamee mana itti ba'aa jirutti gooftaa jechuun yoo mirga saba keetii mirga ummata keetii sana kabajte gooftaa ta'a jechuudha. Kuni hin jiru muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Magdal Maashannafnoo jedhe gaafa yaadadha guyyaa suni ji'allee yaadadhu gaafa 16 maal jedhamu guyyaa 16 sanii ji'a sanas yoo yaadadhu namoonni ciccimoon biyya sana keessatti haga inni gara aangootti dhufe du'anii jiranii garuu duuba isaa eenyutu jira waan jedhu namoota hundaafuu ifa gala waan beekamu tokko garuu inni yeroo itti nama sobo Magdal Maashannafnoo jedhee garuu nama ajjeesaa jira ofumaa isaa ajaja isaatiin namoonni du'an hedduutu jira. Isa kana ragas yoo qabaachuu baanne wantoonni kallattiin lubbuun namootaa itti bayanii fi wantoonni sun gara mul'isu jira jechuudha. Haa ta'u jijjiiramni karaa irraa maqee wanti hundinuu qeerroonis qarreenis namoonni qarreen hedduus qeerroon hedduus abbaa garaa ta'ee jedhama. Abbaa garaa jechuun namoonni tokko tokko gara bu'aattis bu'aanis wannoo bu'aaf jecha gara saba isaanii gurguratuutti namoota deddeemaniitu jira. Fakkeenyaan umti matama kiyyaayyuu ka beeku namoota bara jijjiiramaa osoo hin dhufin bara 2014 rakkinna biyyaa akka dura bu'ee nu gabaasaa ture gaafa jijjiiramni sun dhufu aangoo ol ba'e amma biltsiginnaadha. Amma immoo kakalee nu hojjetaa ture waliin hojjannee naannoo keenyatti wantoota ta'aa jiru waliin barreessaa baanee amma immoo deebi'ee biltsiginnaadha. Amma immoo maal ta'a namoonni suni namoota biyya diigan nama maalee terroristii naan jedha jechuudha. Akkuma nama tokkotti akka fakkeenyaatti osii kaase jechuudha. Namoonni akkanaa hedduutu jira. Haa ta'u mee gaafii kiyya itti aanutti yoo si dabarse yeroo dhiyoo kana keessattuu torbaan darbe kana keessa miidiyaa karaa YouTube's, Facebook's, karaa adda addaa Twitterii, Instagramii, Telegramii karaa adda addaatiin waa hedduu wantoota namatti hin tolle hedduu argaa jira.
tarii argaa jirtallee ta'uu danda'a. Artistoonni fi qabsaa'onni Oromoo lafa fudhatanii, mana fudhatanii, konkolaataa bitatanii, qabsoo Oromoo kana gurguratanii jedhanii baay'ee haga maqaa namaa dha'uuni namarratti walirratti duuluu warra barre waan jedhe sanatti duuluu haga miidiyaatti illee bayamee artistiinis dubbatuu ga'ee jira. Mee atini akka artistii tokkotti, akka artistii beekamaa tokkotti bara dheeraa bara silaa lafa kaaremitirii 500 miti iyyuu kaaremitirii 200 diqqoo tanaayyuu miti iyyuu bara wanta abbaa keetii guutuu Finfinnee fudhatuu dandeettullee dhiiftee biraa baateetta hin beekna. Namoonni akka keetii hedduun sababa bu'aa akkasitonnoo jedhanii biraa deemaniiranii. Mee lafa fudhatuun, mana fudhatuun, namni si jaalatu makiinaa si bitee si kennuun sirrii moo sirrii miti? Akka artistii Hayiluu Kitaabaatitti yaada kan kee mee yaada tarii waa barreessuu oolteettu ta'uu danda'a. An barreessee jira, yaada kiyya ilaalcha kiyya barreessee jira. Komentis qonna jira. Mee maali wanti kun miidiyaa irra kaasee bayee Oromoo wal nyaachisuu qabaa? Namoonni tokko tokko amma yoo jedhan achi jalatti akka wannaa tokko sii kaasa akka hubannoo sii ta'utti yoo fudhatan lafa abbaa isaanii fudhatanii ka fudhate yoo tuulamatu lafa tuulamaa fudhate wantoota jedhamu namoonni tokko tokko akkasitti gadhiisu. Inni kunniin sirrii. Mee akkamitti ilaalta yaada kan kee araaraaf akka ta'u? Ani lafa fudhachuuyyuu bifa lamaanin ilaala. Garuu sana dura waan hin jedhuu barbaadu biyya sanatti namni hundumtuu lafa barbaada. Qotee bulaan mataan isaa lafa gahaan qabu qotachuudhaaf. Warri magaalaa jiraatanis magaalaa keessa waggaa baay'ee jiraatanii mana jireenyaa hin qaban. Rakkina kan hundumaa kan fide sirna biyyittiin sun ittiin bulaa turte har'allee ittiin bulaa jirtutu rakkina kana uummatas wal nyaachisaa namootallee maqaan akkaataan taanetti akka dhaamu kan gochaa jiru sirnicha biyyi sun ittiin bulaa jirtu jechuudha. Maaliifin argitee biyya magaalaadhuma Finfinnee sana bakka biraa dhiifnu magaalaa Finfinnee kana yoo fudhanne isa bara fagoo miti baruma wayyaanee kana namoota hedduutu lafa mana ijaarrachuudhaaf lafa barbaada. Garuu birookiraasii isaanii keessa warra galee warra aangoo gubbaa jiruu fi warra birookiraasii sana keessatti galetu lafa kana fudhatee gara barbaaddetti shanashanee kaan fooqiitti ijaarratee kaan waan meeqa godhee hiyyeessi bakka buluu hin qabne manuma godoo xiqqoo irratti ijaarrachuu kan barbaadullee otoon ijaarratiin akkasitti birookiraasii akkasitti biyya sana kan balleessaa jiru. Anamma fakkeenyaaf lafa amma ijoolleen artistoota isaa ta'an nama biraa isaa ta'u Oromoo dhalli Oromoo tokko lafa abbaa isaatii, lafa akaakilee isaatii, lafa abaabilee isaatii fudhachuun hammeenya hin qabu. Garuu gaaffiin akkamitti fudhatameedha? Gaaffiin ani qabu akkamitti fudhatame? Seera qabeessaniin akka nama tokkootti mana irratti ijaarrachuu isaa ta'u, investi gochuudhaaf isaa ta'u, waanuma barbaadaniif karaa seera qabeessaniin abbaan fedhe yoo fudhate kun hammeenya hin qabu. Garuu akkuma sila siin jedhe birookiraasii amma biltsiginnaan ittiin gabaa argachuudhaaf yookaan immoo sappoortarii argachuudhaaf yoo fuudhee seeraan alatti abbaa fedhe artistootaa miti abbaa fedheefiyyuu seeraan alatti lafti sun lafa Oromooti. Lafa keenya
kakiyyallee kanke kan Oromoo maraati lafti sun akka seeraatti lafti kam ittiin paartiin tokko fuudhee nama ittiin bitu yookaan namaaf kennee nama sana ofitti qabatu otoo hin ta'in lafti kan uummataati. Kanaaf seera qabeessaniin karaa seera qabeessaniin fudhannaan eenyumtuu lafa sana yoo fudhate badii tokkoyyuu hin qabu. Garuu seeraan alatti malaammaltummaadhaan karaa adda addaatiin fudhannaan kuni anaaf seeraan ala fudhatamallee hin qabuun jedha gama kiyyatti gabaabaadhumatti. Ayya ulfaadho yaada baay'ee yaada sirriiti. Anis yaada kanaan adda ta'e guddaa hin qabu. Akkuma tu jette lafti lafa abbaa keenyaati. Lafa irra dhalannee irra guddannee handhuurri keenya irraa atti keessatti awwaalame jechuudha. Lafa sana fudhatuun rakkoo hin qabu. Lafa sana karaa ittiin fudhatantu rakkoo qaba jedhee amanaanis yaada kee karaa saniin deeggara. Namni kuni yoo ulee diinaaf ulee ta'uuf ittiin fudhateera ta'e rakkisa baay'ee maali bu'aa ofii dursanii itti yoo deemanii bu'aan uummataaf qabsoofne jedha. Booda gara hammeenatti deema jechuudha. Kanaaf lafa fudhatuun mana fudhatuun an akka yaada kiyya tokkotti oduu waluma akkuma walii galatti waan kana hunda akka fite dubbii cimaa lafa keettee sirnichatu waan kana fide. Sirnichi kuni hundumaan hidda isaatii buqqa'uu qaba. Sirnichi kun gaafa buqqa'e abbaan qabeenyummaa uummanni keenya bara dheeraaf itti dadhabaa, itti miidhamaa, itti hidhamaa, itti ari'atamaa asiin bahe gaafa deebii argate fudhachuu mata duree fudhachuu fi deeffachuu anama maali lafa keenya hin deeffanna jedhaayyuu maali deeffachuun namni keenya maa mana fudhate maa lafa fudhate maa manni kennameefi jedhan namni keenya Finfinneetti taagaluu jennee iyyaarra maafi achin nuu baay'ata namni keenya jechuudha. Maafi keessa ari'atamnee jirra. Yoo lafa fudhattee mana tokko ijaaratte hiriyyaan keessachi dhufee yoo ijaarate manadha. Garuu kaayyoon ati fudhattee fi kaayyoo sirrii yoo ta'e jechuudha. Warroonni artistoota haa ta'uu qabsaa'onni Oromoo hankalee bu'aa bahii hedduu keessa darbanii as gayanii kaaree mitirii 200 yookaan 500 fudhatanii qabsoo Oromoo nagaa ijaanii biltsiginna galanii biltsiginnaaf akka aktivistoota biyya galanii mindeeffamanii nama arrabsutti mindaan jiraataa jiran kana yoo ta'uuf deemani ummanni Oromoo Hayiluu Kitaabaa Naasir jedhee si waamanne. Argitee gaafa ati gara Artii dhuftu gaafa Artiitti tokkoffaa quuqama keettu si fide quuqama saba keettiittu si fide malee atini sabni kiyya sabni Oromoo Hayiluu kootu naa sirbii gabrummaa keessa jira sirbii gabrummaa keessa na baase jeeti miti gasi waamate. Waan si keessa jirutu si baase jechuudha. Rakkinna saba keetii sana rakkinna waan argite waan keessa guddatte keessaa baate rakkinna saba keetiitti si yaame jechuudha. Argite kanaafi namni akka tasaa artistoota keenyatti haa ta'u weellistuu barsi warra sirbanis warra barreessanis maalitti yeroo namni waan akkanaa hubannoo dhabeellee ta'uu danda'a yookaan akka itti galetti barreessaa yeroo namni ebalu fakkeenyaaf caalaa bultoo lafa fudhatee qabsoo akkana godhatee hojjaan caalaan immoo maal ta'uu qaba arrabsuu hin qabu saba nam tokkos arrabsuu hin qabu jara muree maal godhuu qaba bu'aa saba isaa kakalee dursuu sana dursuu qaba. Wanti hammeen akkasii keessa nu deebisu hin jiru. Namoonni amma ololuma natti fakkaata lafa fudhatuu qaba namni keenya garuu kaayyoo fudhannuuf beekuu qabna. Maaf fudhanna yoo lafaa fi
fudhatuuf mana fudhatuuf qabsoofne irra yoo taate qabsoon teenna haganaa fagaachuu irra hin turre. Lafa fudhattee mana ijaarattee taa'u qofa. Akkas ture. Kana haganumaan bira darbaa mee qabxiilee addaa fi qabu gara xumurutti jira. Mee akka Hayiluu kitaabaatti wanti silaa haga ammaatti dubbachuu qabaatee oduu hin dubbatin bira darbinee fi yeroo gabaabaa kana keessatti yaada hundallee dubbatuu hin dandeettu. Haa ta'u dhaamsa. Amma inni guddaan maali? Dhaamsaa fi yaada saba keetii qabdu fi yaada mootummaa biyyaa qabdu nu kenniti sagantaa keenya guyyaa addaa kanumaan xumurra. Ayyee dhugaadha yaada sammuu namaa keessa jiru yeroo gabaabaa keessatti waan baay'ee waan dubbatantu jira. Sanaaf immoo yeroonis nun ga'u nulleen yeroo ittiin qabnu walumaa galatti ani dhaamsanii uummata keenyaaf uummata Oromootiif ibsuu barbaadu amma gartuu biyya sana keessatti gartuu lamatu mul'ata. Gartuun lamaan kuni gartuun tokko Oromoo kana fuudhee awwaalee Itoophiyummaa ol baasuu kadeemutu jira. Gartuun tokko immoo biyyi keenya Oromiyaan of jiraattee aadaan Oromoo wanti Oromoon barbaadu abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'ee Oromiyaa jiraachisuu qabna kan jedhutu jira. Kanaaf namni keenya yeroo ammaa hundumtuu qaroomee waa'ee qabsoo Oromoo tokko lama jennee waan namatti himuu dandeenyu hin qabnu. Maaliifin namni kutee sokkeera. Oromoodhaaf maaltu bu'aa qabaa? Oromoodhaaf eenyutu bu'aa buusaa? Oromoodhaaf eenyutu karaa sirrii irratti qabsaa jira? Ka jedhu namni hundumtuu argaa jira. Kanaaf namni keenya yeroo tokko dhaabbatee laalee warra ammalleen karaa intaan irra deemaa jiran kunis yeroo tokko dhaabbatanii of duuba garagalanii laalanii waa hunda kan isaaniif caalu uummata isaaniiti. Gara uummata isaaniitti yoo deebi'anii uummanni Oromoo bari gara bal'eessa. Uummanni Oromoo OPDO akkasitti wayyaanee nutti fiddee lafarraa nu dhabamsiifteef iyyuu dhiifama godhe uummanni Oromooti. Dhugumaan uummanni Oromoo gara bal'eessaa dhiifama gochuu hin danda'a. Ammas yeroon irraan fagaanne warri karaarraa maqanii gara sanatti eenyummaa Oromoo awwaalanii Itoophiyummaa lalisiisuudhaaf fiigan kun yeroo tokko dhaabbatanii akka of ilaalanii gara uummata isaaniitti deebi'an dhaamsa isaanii dabarsa. Uummanni Oromoo immoo duraaniyyuu jedheedha waa hundayyuu hubatee addaan beekaa hiree isaa murteeffachuudhaaf hireen isaa isa harka jira. Kanaaf kanarratti jabaatanii haa hojjetanii. Gama biraatiniin dhaabbileen Oromoo warri siyaasa gaggeessan kaleessas jechaa turre, dheengaddas jechaa turre, waggaa meeqa duras jechaa turre. Tokkummaan eessumaayyuu bakka barbaannu kan nu geessu yoo tokko taanee harka wal qabannee kaane. Fincila dirdaa gabrummaa irratti argineerra. Ijoollee Finfinneen maal akka ta'e hin beeknetu Baalee keessatti du'aa ture. Wallagga keessatti, Gujii keessatti, Boorana keessatti, Walloo keessatti, Ilubaaboor keessatti, Jimma keessatti. Finfinneen maal akka ta'e kan hin beekne maastar pilaaniin ta'uu hin qabu jedhanii qeerroon akkasitti dhumaa turte. Tokkummaadhaan sirna nama nyaataa wayyaanee sanaa aangoorraa buusanii kabiraa immoo OPDO duratti jennu sanaaf dhiifama godhanii OPDO sanayyuu masaraa mootummaa galchanii jechuudha. Kanaaf tokkummaan nuyiif barbaachisaadha. Yeroo hundumaa wanti bakka barbaannutti nu geessuu danda'u tokkummaa keenya kanarratti jabaannee hojjennee harka wal qabachuu qabna. Dhaabbileen siyaasaallee bolola aangootiif warri deemus waanuma fedheefis warri deemu sana achuma cinaatti dhiisanii tokkummaa uummata Oromootiif maaltu bu'aa qaba? Maaltu dursuu qaba? Aangoodhaa miti uummata Oromoof dursuu kan qabu.
abbaa biyyummaa abbaa gaafa barri laal biyya gaafa argatte aangoo sanaaf dubbachuu qabda malee otoo wanti tokko nur kan jiraatin aangoodhaaf wal dhabnee ummata kanallee burjaajessuu hin qabnu walii galteen tokkoomun yeroo waan hin kennamneef waan fardiiti. Kanaaf dhaabbilee Oromoo warri gaggeessan hundumtuu kana nu dhagaanii gara tokkummaa jabeessuu sanatti nuufaa dhufanii dhumarratti wanti nani dhaammadhu ummata bakka adda addaatii gara biyyaatti galee miidiyaan banamee fi ta'anii qabsaa'ota Oromoo fi beektota Oromoo abbaa qabeenyaa warra ta'an warri arrabsan achi ta'anii warri nama arrabsan adaraa rabbii adaraa safuu Oromoo nama arrabsuun arraba jechuun madaa laali yoo uleedhaniin sidhaanii si madeessan isaturra wayyaa qaba. Wanti arrabaan nama madeessan waan hamtuudha. Warri achirra taa'anii qabsaa'ota argitee qabsaa'ota gameeyyii gadi fuudhanii xiqqeessanii beektota gadi fuudhanii xiqqeessanii sanaan taa'anii mindaa nyaachuun waa tokko bu'aa isaanii hin qabu. Kanaaf nurraa haa dhaabbatanii uummata Oromoo adda babaasu. Amma fakkeenyaaf waa'ee dhuma ijoollee artistoota lafa fudhatan warri kana taa'ee afarsee uummata Oromoo fi artistoota illee addaan diiguudhaaf toftaa ta'uu mala. Ijoolleen kun lafa kana fudhachuu dhiisuudha malu namni addaan beekun garuu warri achirra taa'anii akkanatti nama walitti diranii nama wal nyaachisuudhaaf deeman kun sanarraa dhaabbatanii suni uummata keenya qofa akkuma addunyaatti yoo ilaalte namni nama arrabsu ofii isaatiif arrabfamaadha xiqqaataadha malee nama arrabsu sana caaleetii miti. Arrabaan nama arrabsuun ani yoon si arrabse si caaleeton ani si gadi ta'uu kiyya mul'isa yeroodhaan ani taa'ee si arrabsu. Kanaaf suni bu'aan qabu uummata keenyaafis bu'aan qabu bu'aa yeroo laaltanii warri sana gootan please sanarraa dhaabbadhaan jedhanii galatoomi fayyaa ta'e obboleessa koo. Baay'ee yaadaa fi dhaamsa cimaa dhaamsa silaa waan haasofne guutuu walitti qabatu atis waamicha kiyya kabajitee IF Digital Studio irratti dhiyaattee waan marii badhaa fi marii barbaachisaa kana na waliin gooteef gammanumaan galatoomii holii bulisiin jedhaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa addaa artistii beekamaa Oromoo Hayiluu Kitaabaa waliin goone kanumaan xumuraa nagayaan tura jenna. Oromiyaan biyyuunda caaltu Itoophiyaa jechuun maan waamtu. Nu biyyi keenya Oromiyaa eessaatti beeknaa Itoophiyaa. Oromiyaan biyyuunda caaltu Itoophiyaa jechuun maan waamtu. Ollaa keenya ollaadha malee way biyya keenya Itoophiyaa jechuun Tigraay Gondarii handhuura Oromiyaa miti shaggarii Itoophiyaa haadha koo jechuun dura dhagaa biyya sanaa dura bara. Biyyaan hambiraatiin kiyya jechuun sun kaanyii guddaadha haa hubannu.
maqaa ollaatii maan waamtu. Nu biyyi keenya Oromiyaa eessatti beeknaa Itoophiyaa. Oromiyaan biyyi hunda caaltu Itoophiyaa jechuun maan waamtu. Jireenya hundumaa nu yoomuu dinnee siniin bulchinaa keessaan falminee biyya keenya irratti nu hibbaan biyyaa maa bulcha lagaan sa Oromiyaa. Oromoo dhiiga koo gorfannaa reegit jalaan deemnu biyya qabnaa. Biyya boontuu dhugaa Oromiyaa kan waa mara qabdu jitu biyya. Nu biyyi keenya Oromiyaa eessatti beeknaa Itoophiyaa. Oromiyaan biyyi hunda caaltu maqaa ollaatii maan waamtu. Nu biyyi keenya Oromiyaa eessatti beeknaa Itoophiyaa. Oromiyaan biyyi hunda caaltu Itoophiyaa jechuun maan waamtu. Itiyoophiyaan nuuf ollaa keenya ollaadha malee wayi biyya keenya. Itoophiyaa jechuun Tigraay Gondarii handhuura Oromiyaa miti shaggarii. Itoophiyaa haadha koo jechuun dura daangaa biyya sanaa dura bara. Biyya namni raatiin kiyya jechuun suukaanyi guddaadha haa hubannu.